Waggaa 26 biyya ormaa keessa hojjette keessattuu biyya Beeruutii jechuudha. Biyya Beeruutii biyya hojiin itti baay'atu maallaqni ishee garuu maallaqa xiqqoo jechuudha. Waggaa 26 booda gara biyya ishee galte. Erga gara biyya ishee galte maaltu ishee mudate? Obboleettiin kun yeroo ammaa kana keessatti rakkoo hamaa keessa kan jirtudha jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee gaafa waan tokko dhageenyu nuti waan san hin dhageenya malee ofii keenya waan san irraa of deebisuu yookiin immoo boru anarra gahaa laata jenneetu ilaaluu hin dandeenyu jechuudha. Har'a obboleettiin kun rakkoo hamaa keessa kan ishee seente jechuudha. Harka isheetiin kennite har'a garuu harka namaa eeggachaa jirti. Ashamaa harka fuunee hordoftoota Masii Arsiituuf jarra jirtu bakka jirteetti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara maatii kootti dabalamaa. Warroonni maatii koo taatanii hordoftan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa viidiyoo hedduu nama gaddisiisuun kan walitti deebine akkasumallee nu warra biyya Arabaa keessa hojjechaa jiru kan nu ilaallatudha viidiyoon kun jechuudha. Viidiyoo kana muluu viidiyoo kana dhagahuu dandeessanii yoo miidiyaa irratti gallakkifamee jira jechuudha. Egaa yeroo baay'ee muudannoowwan garaagaraa ni agarra ni dhageenya. Gaafa dhageenyes garuu kan hojiirra oolchuu achirraa waan badaa ta'e sanirraa kan oolchuu namoota muraasa jechuudha. Baay'inni namoota garuu ni dhaggeeffatu osuma dhagahanuu osuma iji isaanii argu badii sanirraa of qabuu hin danda'an jechuudha. Dubartiin kun waggaa 26 biyya Beeruutii keessa hojjette jechuudha. Waggaa 26 jechuun salphaa miti. Umurii ishee waa hunda ishee jechuudha. Kan itti fixeedha waggaa 26 jechuun salphaa miti nama tokkoof biyya ormaa keessa mana ormaa keessa waggaa 26 hojjechuun waan xiqqaa miti jechuudha. Akkasumas biyya Arabaa keessa hojjetanii yookiin biyya ormaa keessa hojjetanii waggaa hanganaa hojjedhe jechuun bu'aa tokkollee nuuf hin qabu jechuudha. Nu hin fayyadu jechuudha. Kan nu fayyadu hojjennee maal ittiin jijjiiramnee jirra? Hojjennee maal irraa bu'aa argannee jirra? Akkasumallee jireenyi biyya ormaa anaaf barnoota jedheen yaada. Qixa mana barumsaatiitiin ilaala jechuudha. Mana barumsaa qubee lakkaa'uu bichaadha kan barannu. Garuu waa'ee jireenya keenya biyya Arabaa gaafa dhufnu waa hedduu baranna jechuudha. An akka nama tokkootitti waa hedduu baradhe jechuudha. Tokkoffaa mana namaa keessatti, mana ormaa keessatti, biyya ormaa keessatti waa hedduu baradhee jira. Jireenyi waa hedduu na barsiistee jirti jechuudha. Akkasumallee gara miidiyaatti waggaan dhufe miidiyaa irraa illee wantoota hedduu baradhee jira jechuudha. Kanaafi obboleettiin kunillee nama miidiyaa kana Yawaa miidiyaa har'a irratti dhiyaatte kana hordofaa turteedha. Yawaa miidiyaa jechuun miidiyaa sobaan waan tokko dabarsu osoo hin taane dhugaa irratti hundaa'ee qaaman biratti argame dhukkubbii nama sanii irraa qooddatee kan miidiyaa dhugaa ta'e yookiin namni biroo akka irraa baratuuf jedhee miidiyaa tattaaffii godhu yookiin immoo waan gaarii hojjechaa jiru keessaa Yawaa miidiyaan miidiyaa tokkodha jechuudha. Ani yuutuuba osoo hin eegalin dura kanan isaan eegalu ilaalu jechuudha. Kanan isaan ilaalu jechuudha. Yeroo baay'ee duraan raadiyoo xaaballee hin qaban jechuudha. FM meeqarraa akka ta'e akkasitti ni ilaalan jechuudha. Yeroo sanarraa ka'ee isaanan hordofa jechuudha. Garuu waa hedduun isaanirraa baradhe dhaggeeffachuu qofa osoo hin taane ani hoo kan jedhu dhaabbadhee akkan of ilaalu na taasisa jechuudha. Biyya ormaa keessatti waggaa 26 hojjechuun xiqqaa miti. Waggaa 26 miti waggaa 6 waggaa 5 waggaa 4 waggaa 2 hojjechuun xiqqaa miti jechuudha. Idimee dubartiitiif yeroo keenya gubneetoo jechuudha. Miidiyaa kana dhaggeeffachaa turte obboleettiin kun garuu miidhama achirratti obboleewwan ishee dhaggeeffachaa jirti jedheen yaada. Dhaggeeffachaas turte jedheen yaada. Har'a irratti murteessuu barbaadeeti miti irratti murteessuun garuu namni gaariin akkuma jiru namni badaan jira. Tanaan durallee haati ilmoo ishee jechuudha waggaa meeqa biyya Arabaa hojjettee biyya Beeruutii kana keessa hojjettee haati ilmoo ishee waan isheen goote miidiyaa sanarratti waan darbaa turedha jechuudha. Waggaa meeqa itti dadhabde mucayyoon sun hanga sammuu ishee dhabdu taate jechuudha. Haadha ishee deesseen. Inna har'a osoo isa san ilaaltu osoo isa san agartu har'a deebitee badii san keessa yookiin rakkina san keessa ofii ishee seenu na ajaa'iba jechuudha. Dhaggeeffachuun bu'aa nuuf hin qabu kanan jedhu kanaaf sababbiin isaa yoo dhaggeeffannee hojiirra hin oolchu maalirraa fayyadamne namni kamiyyuu bar waan tokko ni arganne dhaggeeffata jechuudha. Kan dhaggeeffanne isaan boru anarra gahaa jennee of ilaaluu qabna jechuudha. Waggaa 26 keessatti yeroo takkitti biyya galtee deebite. Biyya galuun nuuf bu'aan qabu.
bashannanaaf yookiin immoo maatii yaannee gallee maatii ilaallaa achi booda hoo maal goona wanta dhuunfaa keenyaa tokko birrii hanga san hojjechaa turre saniin maqaa keenya waa tokko godhannee wanti maqaa keenyan hin taa'in tokko keenya jechuun kiyya jechuun sirrii miti jechuudha. Keenya yoo jenne malee kan nu baasu keenya yoo jedheedha malee wanta tokko nama biraa qabaadde keenya yoo jedhe malee kiyya jedhee maqaa kiyya wanta hin taane tokko dubbachuu difiratii hin qabu jechuudha. Maaliif maqaa kiyyaan hin jiru waan ta'eef. Kanaaf nuti dogongora ofii keenya ofirratti uumna. Ofii keenya rakkoo keessa of galchina. Ofii keenya dhiphina keessa of galchina. Wanta argine san irraa hin barannu. Wanta argine san irraa ofii hin qabnu jechuudha. Har'a obboleewwan ishee waliin biyya ormaa keessatti hojjechaa turantu deebi'ee obboleettii kana har'a rakkoo keessa jirti jechuudha. Har'a rakkina badaa keessa jirti. Waggaa kana hunda biyya arbaa hojjettee mana birrii ergitee hojjisiiste kan akka fedha isheetitti keessa jiraachuu hin dandeenye akka barbaaddetti baatee galuu hin dandeenye tasaaqaqaa jiraatti jechuudha. Jireenya biyya ormaa caalaa biyya ishee keessatti obboleewwan isheetiin obboleewwan haadha tokkoon alatte waliin jechuudha. Keessattuu nama biyya ormaa argee gale waliin jechuudha. Dubartiin illee hanga kan hunda garaa namatti jabaatti kan haadha ofii garaa namatti jabaattu obboleettii ofii irra hin ilaaluun jechuudha. Yeroon amma badee jira. Nuti summooti irraa of hin eegnu. Dhaggeeffachuun qofti nu hin fayyadu jechuudha. Waggaa 26 har'a hojjettee obboleettiin kun boqonnaa gaarii argachaa hin jirtu. Nagaan baatee galaa hin jirtu. Obboleewwan ishee rukutu maal jedhu ati akkas jedhanii maqaa ishee balleessanii mooraaleen ishee cabee jira yookiin sammuun ishee jeeqamee jira yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Haala tasgabbii qabu keessoon kan biyya isheetti jiraachaa hin jirtu. Birriin ishee haa fuutee jechuudha. Nuti gaafa birrii dhabnu birrii qofa miti kan dhabnu. Obboleewwan keenya ni dhabna. Abbaa birrii nu jala nyaate sunis fira keenya yoo ta'e nama sanis ni dhabna birrii keenyas ni dhabna waa lama dhabna jechuudha. Yookiin nama sanitti nafni yookiin birrii keenyatti nafni jechuudha. Na birrii cinaatti summooti namni nama barbaachisa namni nama asinaanno yoo hin jiraatin jechuudha. Na hedduu takka garaana nyaatti isa dhugaa dubbachuudhaaf mucoo kana haati ishee boqattee jirti. Abbaan isheetillee ijoollummaatti kan raadiyoo kan isheen dubbatte jechuudha. Har'a obboleewwan isheen isaaniif dadhabaa turte. Isheen isaan jiraachisaa turte. Har'a garuu akka baadaa yookiin xalaata isheetti ta'aniitu ishee akka baatee nagaan hin galle ishee taasisaa jiran. Ishee rukutaa jiran, ishee jeeqaa jiran jechuudha. Hanga firdi beetii dirasii wal dhaabanittidha kan waliin gahanii obboleewwan kun jechuudha. Kana kan fide maalidha birriidha. Nuti of eeggannoo ofii keenya godhuu dhabne irraa kan ka'e rakkoo keessa seena yeroo baay'ee jechuudha. Rakkina namootaa irraa barachuu qabna. Miidhama namootaa irraa barachuu qabna. Burhoo anarra gahuu danda'a laata jennee irraa barachuu qabna jechuudha. Yeroo baay'ee ijoollee yeroo miidhaman amaneetan itti seene waanan amanuufan akkana na godha jedhee hin yaadnee jedhu. Isaanis akkuma nuti amannee birrii keenya itti erginu itti amananii erganii sana booda birrii isaanii nyaataman jechuudha. Biyya gaafa gallu zimjennee biyya gallee achi as deebi'u osoo hin taane waan ittiin biyya galluuf san baruu qabna. Waan achi as deebinuufis baruu qabna jechuudha. Zimjennee walumaa gadi deemuu bichaa faayidaa nuuf hin kennu waan ta'eef. Erga gara biyyaa gallee birrii harkarraa qabnu san yookiin kan namni ittiin mana nuuf bite yookiin lafa ittiin nuuf bite san lafa san maqaa keenyan akka nu godhan taasisuu qabna. Yoo mootu birriin keenyas baankii isaanii irra jiraate lafaan bituu waan tokko maqaa keenyan godhanneetu deebinee lammaffaa hojjechuu qabna jechuudha. Galleetuma deebina yoo ta'e maalidha ree bu'aan keenya? Maal of fayyannaree faayidaa tokkollee of hin qabnu bara. Innaa kanaafidha yeroo baay'ee har'allee warroonni nama amananii maallaqa isaanii namarratti erganii nyaatamaa jiran ijoollee namoota hedduutu jira jechuudha biyya arabaa keessatti. Akkamitti akka hojjennee finnu nutu beeka warri biyya arabaa keessa jiru jechuudha. Natsaannatii dhabnee boqonnaa dhabnee fayyaa keenya itti dhabnee jechuudha. Har'a jiraachuu keenya agarra dhaabbannee jiraachuu keenya argaa jirra malee humna keenya fixannee jirra. Idimee keenya biyya ormaatitti finneetii jirra jechuudha. Ta'eeyyuu mootu wanta itti dadhabne san yoo hin argatin boru jireenya siqaqee jiraanna yoo ta'e biyya ofii keessatti gallee obboleewwan ofii akkatti nama asaaddaddi yoo ta'e maallaqa ofii irratti baay'ee ulfaatadha jechuudha. Har'a obboleettiin kun maallaqa isheetiif jechaadha. Maallaqa ishee kennite har'a deebitee maallaqa isheetiif jibbamte jechuudha. Waan isheetiif kan namaa naa kennaan jenne kan isheetiif natsaannatii dhabde waan ishee keessa jiraachuu dadhabde jechuudha. Seerris yoo ta'e wanta ragaa hin qabne tokko homaan godhu jechuudha. Obboleewwan ishee qaxaqatu garuu ragaa hin qabdu. Micoontu waggaa 26 biyya arabaa keessa hojjette jechuudha. Hiriyyaan isheen beektu hin jiru. Nama ollaa namni isheen beektu hin jiru jechuudha.
waggaa 26 jechuun xiqqaa miti. Yeroo kana keessatti namoota dagatteetii jirti jechuudha. Namoota dagatteetii jirti jechuudha. Kanaafiyyuu wantoota akkanaa kanaadha kan jiru. Hanga biyya ormaa keessa jiraannu idimeen keenyas deema, namootas dagachaa deemna, nama nu gargaarus dhabaatii kan deemnu jechuudha. Kanaafi of eeguun dirqama nuti ta'a jechuudha. Yeroo kamiyyuu nama amanuun hin barbaachisu. Inni fira kootii, inni obboleettii kootii, inni haadha kootii, inni abbaa kootii akkas nan godhuun hin jiru jechuudha. Amma yeroo ammaa kana keessatti namni jijjiiramee jira, haalli jijjiiramee jira jechuudha. Nama amanuun hin barbaachisu amma booda jechuudha. Nama yoo godhuufii barbaadde kan boru deebitee irraa fudhattu osoo hin taane godhiifi kenniifi. Garuu naaf teechisa jettee nama san bira teechista yoo ta'e booda rakkoon keenya kana yoo ta'u baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Har'a obboleewwan isheen hin dhugdii, isheen akkas taate, isheen shiishaa saabdii jedhanii maqaa ishee nyaachaa jiran jechuudha. Mana seeratillee hoggaa deemtu akkas jechaanii deeman jechuudha. Hangam akka sammuun nama tuqamu. Hangam akka namatti dhagahamu. Koodee ofiitiin jechuudha. Har'a gaafa mucayyoo kana qaxaqqatan yookiin ishee rukutan na rukutan jettee dubbattee jirti jechuudha. Misikirii yookiin ragaa fideedhani. Ragaa saneessaa fidiree nama hin beektu. Isaan warri ollaatillee yoo ta'e kan isaa waliin jiraatan isheedha. Isaani jechuudha. Warra achi jiruudha jechuudha. Har'a waggaa 26 biyyarraa baatee turte. Har'a eenyumtuu isheen beeku ishee dagatee jira jechuudha. Adillam nama biraa ollaa ishee mitiiti. Firra isheetu muraasni ishee dagatee inni yaadaan jechuudha. Sababbiin isaa waggaa 26 jechuun biyya ormaa keessatti waan salphaa miti jechuudha. Kanaaf gaafa biyyas gallu biyya galee deebi'uu osoo hin taane waan biyya galluuf san baruu qabna. Karoorfannee biyya galuu qabna jechuudha. Wanta nama irra jiru san wanta nama biraa qabnu san maqaa keenyan godhannee gara biyya arabaatitti deebi'uu qabna. Deebinee mootii maal hojjechuu qabna, maal gochuu qabna, hangam hojjechuu qabna jennee karoora baafachuun dirqama keenya jechuudha.